Baga gammaddan isiniin jedhaa egaa namoonni biyya ormaa keessa jiraatanii ofirra bibir'achaa yookiin immoo sodaachaa warri jiraatanii baga gammaddan isiniin jedhaa. Hordoftootaa fi jaallatamtootaa kabajamtootaa maamiloota kiyya egaa viidiyoon kun akka isinitti tolu akka jaallattan abdiin qabaa laayikii godhaa akkasumallee sheer godhaa hiriyoota keessanitti warri immoo mana kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Egaa maal akka gammaddan anis immoo akka maal akka isinii gammade isinitti nima jechuudha. Egaa akkuma beekamu namoonni waraqata hin qabne illee gaalii taatan yookiin immoo seeraan ala biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Kana booda sodaachaa siqiqaa hin jiraatan. Egaa namni gaafa mana namaarraa ba'u jaallattanis jibbitanis otoo hin beekiin ba'uu dandeessu. Jara wajjin walii galuu dadhabuu dandeessu. Miindaa irratti wal dadhabuu dandeessu. Jireenya irratti wal dadhabuu dandeessu. Haatiif ilmoonuu walitti buutii keessattuu haadha ormaa wajjin immoo baay'eedha. Sababa kanaaf jecha namoonni adda addaa kaan immoo maallaqa illee walitti qabadhaa naa baay'ataa jettanii warri baddan jirtu akkasumas immoo namoonni baheen akkuma nama tokko of ta'een bakkee irra jiraadha boqonnaa fudhadha gaafii aaran galfadha jettanii mana madaamirra baatanii mana kireeffattanii jiraatan garuu immoo haa ta'uyyuu malee jechuudha namoonni kun jireenyi isaanii bibir'annaa har'amoo bor qabamnaa jedhanii ofirra bir'achaa jiraatu. Mana deemanii hojjetatanitti illee tarii mana iddoo bade sanaa fira warra ani biraa bade sanaa na arguu laati jettanii shaffanattanii hojjetaa turtan jechuudha. Baga gammaddanii keessaafuu jiraattonni Saawudii Arabiyaa jirtan bakka hundumaa warri jirtan jechuudha. Seera amma mootummaan baasee akkuma beekamu ji'oota 6 darban keessatti jechuudha. Namni kamiyyuu namni seeraan ala taatan kafiila keessan isa dura irraa biraa baddan yookiin immoo mana dura irraa baddan irraa namni isin qabu yookiin immoo kissii tokko malee otoo arabni sun si kasaseera yoo ta'e illee waan fe'e yoo ta'e illee namicha sana akka hin qaxxaane namichi sun akka si gaafachuu hin dandeenye ati waraqaa mataa kee baafattee kafiila mataa kee barbaaddattee adabbii waggaa hamma mana sana keessa baate erga manicharraa baate waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 ji'a tokkoyyuu haa ta'u adabbii hanga bakkee jiraatte sana mootummaaf kaffaltee jechuudha. Kafiila biraa baddee otoo hin taane mootummaa biyya kanaaf kaffaltii kan waggaa tokko yoo ta'e waggaa tokko 600 birrii Saudii riyaala Saudii jechuudha 600 haa waggaa tokko. Akkasuma kan ji'a 8 kan ji'a 2 kan ji'a tokko illee haa ta'u waggaa 8 erga ati baddee waggaa 8 yoo ta'e waggaa 8 600 kaffaltee deemtee paaspoortii baafattee iqaamaa baafattee akka barbaadde baatee akka galtu mootummaan ibsa baasee ji'a 6 turtii ji'a 6 isinii kennee ture ni yaaddattu ji'a 6 kennee jira. Amma jiini 6 suni dhumatee jechuudha. Ji'a 6 dhumatee namoonni immoo waggaa dheeraa bakkee jiraatan maallaqa kana waggaatiin ji'a 600 kaffalanii iqaamaas hojjetachuu kan hin dandeenye isa iddoo badanii adabbii sanas kaffalachuu kan hin dandeenye. Kan ammoona gaafa jiini 6 kun uume ni hidhamna moo maal taana jedhanii namoonni yaadda'aa jiraatan jechuudha. Baga gammaddanii maaltu bahee ammas dabalataan ji'a 6 guutuu dabalee jira jechuudha. Ji'a 6 isinii dabalee jira sababiinsa ji'a 6 kana gidduutti ammallee warri hin hojjetanne warri haala mijeeffanne ji'a 6 hojjettanii sirreeffachuu yookiin immoo haala keessan waraqata keessan adabbii keessan paaspoortii keessan iqaama keessan hojjetattanii akka barbaaddan baatanii akka barbaaddan galuu akka dandeessan ji'a 6 guutuu itti dabalamee jira jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuuf baay'ee kan nama gammachiisudha. Maaliif jennaan dura ji'a 6 keessatti dhugumadha namoonni waggaa 8 waggaa 9 hanga waggaa 10 bakkee jiraatanii maallaqa kana kaffaltii isaa waggaa 8 kaffalanii iqaama hojjetanii paaspoortii hojjetanii namni maallaqa hanga kana dhabee akkaman ta'a gaafa ji'ichi uumee jedhee kan siqiqani ammas jiini 6 gaafa dabalamu ji'a 6 guutuu itti dabaltee hojjette dhuma ji'a 6 sana irratti illee jechuudha. Hojjetattee biyya kana keessa firii deemiidhaan akka barbaaddetti sodaa tokko malee siqiqii tokko malee mana abbaa barbaaddee galtee iqaamaa kee harkatti qabattee hojjechuu dandeessa. Inni kun immoo
immoo faayidaa inni guddaa inni qabu namni tokko jechuudha mana nama tokko lixee maallaqni isaa yoo kaffalamuufi baate sitti waamna shurxaa sitti waamna jedhu jechuudha. Kaffaluu didanii tare shurxaa sitti waamne si qabsiisna baatee narraa ba'i jedhu namoota baay'ee hojjechiifatanii jechuudha. Waan seeraan ala waan ta'aniif waraqaa waan hin qabneef iqaamaa waan hin qabneef sitta waama yoo jedhanii shurxaanatti waamanii qabamee ani mana hidhaa kana galuu koorra miindaa koo dhiiseen ba'a jedhanii namoonni ji'a 3 ji'a 4 hojjetanii miindaa isaanii dhiisanii owwatamanii ba'anitu jira. Har'a garuu ati seeraan taanaan seera jala jirta taanaan iqaamaa kee qabda taanaan mana kana galee mana kana keessatti maallaqni kiyya na dhowwatame jettee seeratti yoo iyyeessite jara sana funyaan irra qabdee birrii kee fudhachuu dandeessa jechuudha. Akkasuma bakka alaa deemtee waa adda addaa bitachuudhaaf dabalataan illee yoo dhukkubsatte ati yoo dhukkubsatte emerjensii qabda jechuudha. Dhukkubsannaan mana yaala barbaade deemtee yaalamuu dandeessaa jechuudha. Hadiqaa adda addaa bakka bashannana adda addaa firii deemiidhaan siqiqqii tokko yaaddoo tokko malee deemtee yeroo boqonnaa kee bahuu dandeessa. Amma seeraan ala yoo taate gaafa walitti qabamtee mana ijaazaa keessa teessu warra seeraan alaa tu hafa. Warri seeraan ala hin taane otoo ofirra galagalanii qodaa isaanii maallaqa isaanii maa waan tokko otoo fudhatiin gara mana hidhaatti darbatamu jechuudha. Gaafa waraqaa kana qabdu immoo fataa zanaa jettee yoo seerri dhufee si qabullee ani nama seeraati jettee himattee jala ba'uu ni dandeessaa jechuudha. Akkasuma immoo namoonni immoo kana hundaa hin kaffaluu maallaqa kiyyas hin kaffaluu lammatallee biyya kanatti hin deebi'u yaani adabbii waggaa 8 waggaa 6 hin kaffaluu. Ani jedheetiin namni immoo biyya kootti dangala jedhes lispaaseen banaadha. Lispaasee baafattanii ashaaraa gootanii gara biyya keessaniitti galuu ni dandeessu jechuudha. Too kaffaltii takka hin kaffaliin. Lispaasee keessan ashaaraa keessan kana kaffalattanii gara biyyaatti galtu. Adabbii sana otoo hin kaffaliinii jechuudha. Filannoo lama isinii kennee jira. Jiraachuu barbaaddan iqaamaa keessan hojjetattanii jiraadhaa. Hin jiraadhuu lakki biyya kana keessa hin jiraachuu hin fedhu yoo jettan immoo lispaasii keessan kutattanii adabbii tokko malee galuu ni dandeessu. Inni kun egaa mootummaanis faayidaa barbaada jechuudha. Mootummaan dur biyya kanatti baay'inaan seera irra oolchuu malee badaa maallaqa barbaadu. Inni amma maallaqa barbaada guutummaa guututti jechuudha. Tokkoffaa biyyittii fi namni seera qabeessa biyyittiif illee gaariidha. Maaliif wanti tokko gaafa bade namni seera qabeessa ni qabama waan ta'eef. Isaanii hin fedhani namuma seeraan ala ta'an leegaalii walla ta'an hin barbaadani. Namni kamillee seera qabaatee biyyittii keessa akka jiraatu. Lammaffaa immoo galiillee akka argatan. Namni bilaashee jiraatu hin jiru bakka kana booda namni kamillee baasii jiraatu jedhaniitiin seera kana baasan jechuudha. Akka durii tolli hin jiru tola bashannananii hojjetatanii gaafa barbaadan taa jedhanii galuun hin jiru jechuudha. Maallaqa baaftee galtaa jechuudha. Kanaaf garuu namoonni immoo maallaqa kana hundumaa baafnee biyya kana keessa hin barbaannu jettan immoo ashaaraa gootanii galtanii biyya barbaadan deemtanii hojjechuu dandeessu. Garuu biyya kanatti deebi'uu hin dandeessanii jechuudha. Maaliif ashaaraa gootanii jirtu waan ta'eef ashaaraan keessan ni ba'a. Maallaqni keessan hin bada jechuudha. Deemtanii galtanii lammata yoo as deebitan ni qabamtu ashaaraadhaan si qaba waan ta'eef biyya biraa immoo iddoo barbaadan deemtanii hojjetachuu mirga guutuu qabdu jechuudha. Keessaafuu ijoolleen waggaa tokko as ji'a 5 ji'a 6 baddan jechuudha. Birrii 600 kan ishee waggaa baddan kana kaffalattanii iqaamaa keessan hojjetattanii iddoo barbaadan maallaqa itti dhooftanii yaani gatii maallaqa keessanii miindaa keessan itti dabaltanii qaajettanii ija babaasanii hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Namoonni baay'een carraa kana dhabanii kan mana hidhaa keessa jiru. Kaan immoo kan biyya galan jiru kaan immoo waan kana hundumallee gochuu hin danda'u jedhanii kan baharaan galanii dhumantu jira jechuudha. Carraan kun hin jiru ture hin argamnes ture amma argamee jira siniin jira bagaa gammaddanii egaa yaada qabdan qeeqa qabdan azala barreessuu dandeessu. Baay'ee tokko anaan natti tolee jira dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan obboleewwan keenyatu bahararra umee jira. Obboleewwan keenya
kaffalachuu hin dandeenyetu bahaara irratti kana wannaa kan jedhu bahaara irratti kara bahaara galla jedhanii achirraan umantu jira akkasuma mana hidhaa keessatti darbatamanitu jira akkasuma miindaa isaanii warra owwatamantu jira waan ta'eef yeroo akka kanatti haalli namaa mijatu immoo biyya nama keessa namni biyya galuu hin feene yeroo kanatti namoonni baay'een biyya galuu hin barbaadani sababiin isaa haala jireenya biyya keenya sodaarraa kan ka'e biyya ormaa keessatti taa'u waan ta'eef namni baay'een keessa taa'uu barbaada fedha waan ta'eef keessaafuu dhiironni baay'inaan keessa taa'anii jiraachuu barbaadu waan ta'eef carraa bareedaadha carraan kun carraa jedhameeyyuun argamu baay'ee gammaddan hordoftoota kiyya isiniin jedhuun barbaada nagaan naa tura viidiyoo bira ajandaa biraatiin walitti deebina isiniin jedha nagaa ta'a.